Harka fuune kabajamtoota hordoftoota 4 kiiloo deelii guyyaa har'aa imimmaan haadhorii Oromoo yoom qora jedhu irratti barreeffama qabannee dhiyaanneerraa akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerraa. Barreeffama kanas qopheessee qindeessee kan nuuf dhiyeesse waahila keenya Sorsee Lammiitii akka dhaggeeffattan isin affeerraa. Imimmaan haadha Oromoo yoom qoraa? Uummanni Oromoo lafa isaa irratti mirga abbaa biyyummaa erga dhabee jaarraa tokko ol akka darbe seenaan ni addeessa. Kana keessatti miidhaan haadholii irra gahaa ture isa olaanaadha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruu keessatti gaheen Oromoon gumaache olaanaa ta'us namoonni seenaa biyya kanaa barreessaa turan seenaa dabsuun haala hin malleen seenessaa as geenyee jirra. Fakkeenya muraasa fudhachuun injifannoo Adawaa biyyi kun fakkeenya gurraachota Afrikaa taatee akka fudhatamtuuf gootonni Oromoo aarsaa qaalii kaffalan hedduu akka ta'e yeroo dhihoo as ifa ta'aa jira. Gootota eeraman duuba immoo gootonni dubartoota hedduun akka jiran waan wal nama gaafachiisu miti. Seenaa harma muraa fi harka muraa aanolee irratti gatiin dubartoonni Oromoo kaffalan seenaa yoomuu ni yaadata. Kanas waa malee hin kaasne waggoota 27 darban jechuunis bara Addawaayii tokkoffaatti ajjeechaa, reebicha, hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irra gahaa ture kallattiin haadholii Oromoo irra akka ta'e ifa. Haadholiin sababa ilma isaaniif, abbaa warraa isaaniif akkasumas qabsoo Oromoo keessatti waan hirmaataa turaniif roorroo himamuu hin dandeenye dabarsaa turan. Yaadannoo yeroo dhihoo keessaallee bara qabsoo diddaa garbummaa wayyaanee biyyaa baasuuf taasifamee tureen hirmaannaan haadholii guddaa ture. Fakkeenyaaf harmee keenya kibba lixaa Shawaa miidiyaa hawaasaa naanna'aa ture namuu quba qaba. Bara sana ajjeechaa Dambidoollootti haadha reefa mucaasheetti dabalanii ajjeesan ifa. Ajjeechaa suukanneessaa Irreecha Bishooftuu raawwatan walqabatee baay'inni namoota du'anii booda haadholiin Oromoo meeqa akka jiran namni yaadee beekaa laata? Waggaa lamman darbe wayita jijjiiramni jedhamu kun biyya kanatti dhufe haadholiin Oromoo hedduun ajjeechaan nurraa dhaabbata, imimmaan keenya ni qoora jechuun abdii guddaa horatanii turan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahimedis wayita gara aangootti dhufan waa'ee haadholii dubbii ijoo godhatanii turan. Maal godha abdiin haadholii Oromoo abdii qofaa ta'ee hafe. Ammas ajjeechaan, hidhaan, dararaan ilmaan Oromoo irraa gahaa jiru dhaabbachuu hin dandeenye. Keessumaa yeroo dhiyoo as wanti ta'aa jiru waan ciigaasisaadha. Ammas taanaan mootummaan dhimma kana xiyyeeffannoo itti kennee imimmaan haadholii Oromoo akka qoruuf hojjechuutu irraa eegama. Gama biraatiin paartileen morkattootaa namoonni dhuunfaa atakaroo mootummaa waliin qabaniif lubbuu ilmaan Oromoo irratti qabsiisuun qumaara taphatan dhaabuutu irraa eegama. Gungummiin tibbatana qaamolee garaagaraa irraa dhagahaa jirrus lubbuu ilmaan Oromoo wareeguuf qopheessuun madaa haadholii Oromootti soogidda naquuf adeemsi deemamu dhaabbachuu qaba. Namni cuftuu karaa ittiin imimmaan haadholii keenyaa qoruu danda'uuf hojjechuu qabaan dhaamsa kiyya.